كتاب غرغرا في وامبرا كتاب البيوع غرغري gosa sadii tokkoffaan waan ijaan argan gurguruu inni ni gaya lammaffaan waan fagoo jiru kan tilmaamamu gurguruu inninis yoo akka tilmaamametti argame ni gaya sadaffaa waan fagoo jiru kan ijaan hin argin kan ijaan hin argamne gurguruu sun hin gayu waan xaahira itti fayyadamuun mijjaayu handhureeffamaa gurguruun ni gaya ammoo waan najisa gurguruun hin gayu akkasuma waan faayidaa hin qabne gurguruun hin gayu ahkaamu ribaa kutaa ribaa horii dhalaa ribaan ziqiyaa fi meeta fi waan nyaadhamu keessatti argama ziqiya ziqiyatti gurguruun meeta meetatti gurguruun hin gayu yoo wal qixxeeffamee harkarratti taate malee akkasuma waan bitate hanga harka seensifatuu gurguruun hin gayu foon waan lubbuu qabutti gurguruun hin gayu ziqiya meetatti wal caalchisanii gurguruun ni gaya yoo harkarratti taate akkasuma waan nyaadhamu gosa takkitti walitti gurguruun hin gayu yoo wal qixxeeffamee harkarratti taate malee ammoo gosa adda addaa wal caalchisanii walitti gurguruun ni gaya yoo harkarratti taate waan wallaalli keessa jiru gurguruun hin gayu sun akka rimaya garaa jiru takka aanan harma keessa jiru takka waan gosa isi'ii hin beeyne gurguru'uuti sun bay algharar je'ama gharar jechuun dagama jechuu wanni sun akka inni fedhu isaa tayu'uu fi tayuu dhabuun keessa jiruuf khiyaarul bay' kutaa filannaa namni waa walirraa bite waan bakka takkaa jiraniin kan addayyaa'in gurgura guutu'uu fi guutuu dhabuu jidduu filatuu ni qaban akkasuma hanga guyyaa 3 filannaa kana kaayatuu ni qaban kan sadeensan keessatti guyyaa sadeensan keessatti gurgura guutu'uu fi guutuu dhabuu jidduu filatuu qaban waan bitametti fafni yoo argame namni bite ifirraa deebisuu qaba midhaan mukarra jiru inumaa gurguruun hin gayu yoo bilchaatun isaa mul'ate malee waan ribaan keessa jiru jiidhaa walitti gurguruun hin gayu yoo aanan taate malee waan wal qixxaatun isaa mijjaayuuf jecha ammoo wanni biraa kan akka inaba jiidhaa yookaa buna jiidhaa inaba jiidhaatti takkaayuu buna jiidhaatti gurguru'uu wal qixxaayun hin mijjaayu ahkaamu salam kutaa waa namatti galfatu'uu waa namatti galfatuun ammaa fi boodattillee fayyaa taya yoo sharxiin 5 argamte tokkoffaa wanni itti galfatu
وان أكيك آن بيك متايو لمفا قوسة كتي وان براء التمك من تايو سدفا وان إبدان هم بالشيف من تكا هم بالشات تايو يو بيسوف تاتي ملي أفرفا وان أسجرو كان قبا إتي لا تنتيو أبو شنفا غري وان أسجرو اللي تيو أبو إيغانا واني إسئي جتش اتقلفة فياتا يؤوف شرطي سديت تلالما إسين توقفان إيغا قسوان فئو دبته أكيك آن أكان أدى إسا باسو وما اللين قسان والدبو في جتش لما فا وان فئو هنغ إسئيهمو سدفا yoo kan qani itti fiduuf taate wayti itti fiduuf isaaf addeessu afraffa wanni inni fedhu irra hedduu wayti isaaf fidu san keessa kan argamu tayu shanaffa bakka itti irraa fudhatu dubbatu jahaffa maallayn'i waan إسافدو بكما تيو تربفا نمني اتقلفة مالك وان اتقلفتنين بيتو نما إساتقلفة الرا ودو أدان هياني فلاتو يوان أكنا مقالا أبلوتي نا بيت جئي اتقلفتي bakkuma itti waltayan sanitti gatii waan saniin bituu itti kennu saddeetayfa waltayinsi waa walitti galfatu kun muramaa tayu kan wahitti hirrarraafne kan hanga guyyaa sadii irraa laalladhaa هنقبن تكا إرال لالدان هنسين أحكام الرهن كتاك أبدئي وان غرغرون غاي هندا مغوتا نمرت ترقائف أبدي قدون نغايا نمني أبسيسة وان أبدئي كنسان كيس ديبئو نقابا وان نمتي أبسيسان وانسان هركان سنسفتنين نمتشك أبدي هركاك أبو والنسن يو برتبده هنكفلو يو إفي بلي سمالي يو غري دين إيوكا مغوتا غلچه أبدين سن قد هندي فمتو هنگا هند إسئي غلچوتي أحكام الحجر كتا روّا نمني دلق الرا روّمو نمجها تقفان جوليه سالفتين لما فان مراتا سدفان قوا دلقا دينك بيني أفرفان نما مقوني الرجل كان ديجي شنفان نما ركبساتو كان دؤون إسا صداتمو إني وان هوري إسرّا حركة سديس أرّا إذا أمرّا أوّما جهفّا قبرتشا بتي غرغرون إساف هنكن من يوكا إذنين إساف هنقود من جول في مراتا قوان بتني غرغرون فيان تايو أمو ديغن أن إتيو بتي غرغري فياتايا أمو هوري إسا هركا جيرو كيستي فيان تايو
namni dhukkubsatu yoo harka sadeessa arra ida'e warri isa dhaalu geessisu irratti dhaabbata eega inni du'e dalagaan gabricha izniin isaa hin godhaminii gateetii isarra jirti eega bilisoomee irraa gaafatama. أحكام الصلح كتا أراري وكا صلحين فياتيون يونا متشوا اتهمة وانسا ايهمه صلحين يوكا أراري هرئي في وان هرئي اتجيس كيسة فياتيا أراري قسلام تقفان وان sanirraa qulqulleessu irratti araaramu lammaffaan waan irraa qabu dhiisee bakka sanii waan biraa fudhatee araaramu qulqulleessuun araaramuun garii dhiise fi garii fudhatu duuba qulqulleessuu kana wahitti rarraasuun hin gayu ammoo yoo bakka haqa isaa waan biraa fudhate heera gurguraatitu irratti yaa'a filannaa teessumaa tan qaaxara'oo qabaatu'uu fi yoo fafa waan fudhate irratti arge deebisuu keessatti namni tokko zaraaraa mana isaa karaadharratti achi baasuu ni qaba yoo karaan fulla'aa ta'e hanga nama dabru hin miinetti ol fuudhee ammoo yoo karaan kan achi hin fullaane ta'e izni warra karaa san wajji qabaniitiin malee zaraaraa achi baasuu hin qabu takka achi baasuun hin gayu karaa namaa walitti qaban keessatti hulaa dursuu ni qaba ammoo hulaa mana isaa gama karaan itti dhumutti booda'aansuu hin qabu izni warra walitti qabaniitiin mal'etti kutaa hawaala'aa jirjiiru'uu takka dabarsu'uu deynii nama tokkorra jirtu nama biratti dabarsuun fayyaa tayuun sharxii afur qaba tokkoffaan namichi ifirraa achi dabarsu jaalatu lammaffaan kan itti dabarsan qeebalu eehamu sadaffaan deynin nama durarra jirtu tan raggaate tayu afraffaan wanni namicha irraa dabarsanirra jiruu fi wanni namicha itti dabarsanirra jiru walgaxxamuu waan akka tokkoo tayuu gosaa fi naw'iidha fi yeroo galfatuu fi ammatti moo qaaxar'ottii keessatti walgaxxamu namni ifirraa dabarse sun waan abbaan deyni'ii yookaa mugootaa irraa qaburraa ni qulqullaaya ahkaamu damaan kutaa waasi'ii deynii namarra jirtuuf waasii namaa tayuun fayyaa taya yoo hangi deynii sanii beekame abbaan haqaa waasichaa fi nama deynin isaa irra jirturralle'e haqa isaa barbaaddatuu ni qaba
yoo sharxiin waasi'ii argamte waasichi yoo kafale waan kafale san nama waasii ta'eefirraa kafalatuu ni qaba yoo waasii ta'uu fi kafalulleen iznii isaatin taate waan hin beekaminiif waasii ta'uun hin gayu sun akka waan liqeessu'uu teessuuf waasii sii ta'e jechuuti yoo darkal mabii taate malee sun akka nama waa biteen yoo wanni inni bite haqa namaa tayuun yookaa fafa qabaatun isaa beekame maallaqa isaaf deebisu'uuf waasii isaaf tayuuti odoo maallayni sun waan takkaa hin ragga'in tayuu haa tayuu haaja'aaf jecha waasii saniif tayuun ni gaya ahkaamul kafaala kutaa nama dhiyeessu'uu nama hayni namaa irra jiru dhiyeessu'uuf waasii tayuun ni gaya ahkaamu sharika kutaa wajji dalagatu'uu shariikaa waltayinsi wajji naggadatu'uu sharxii shan qaba isiin tokkoffaan maallaqa adii bitti itti dalagatturratti tayuu ziqiya takkaa meete lammaffaan horii lamaan gosaa fi now itti walgaxxamuu sadaffaan horii lamaan walitti makuu afraffaan isaan lachuu horii kanatti dalaguu iznii walii godhu biti'ii gurguri'iin shanaffaan tirfi'ii fi khasaaran akka horii lamaan walii tayanitti qoodamu abbaan fedhe isaan lamaanirraa waltaya kana diiguun takkaa keessaa bayuun ni gaya yoo tokkoon isaan lamaanii du'e sharikaan yookaa wajji dalagatuun badde yookaa dhaabbatte kutaa wabi'ii wakaala'a ahkaamul wakaala namni tokko waan lubbuu ifiitin dalaguu qabu nama ifirraa bakka dhaabee dalaysiisuu ni qaba akkuma namarraa bakka dhaabbatee dalaguu qabu nama ifirraa bakka dhaabuun takkaa irraa bakka dhaabbatuun waan namaaf gayu malee waan namni itti dirqamuu miti tanaaf jecha isaan lachuu hoggaa fedhan bakka dhaabbatuu kanarraa deebi'uu ni qaban ammoo tokkoon isaanii du'uudhan ni hiikamti takkaayuu ni dhaabbatti wakiilli yookaa wabiin waan dalagu keessatti waan dalagu hunda keessatti amanama yoo wanni itti wakkalame harka isaa keessatti badde yoo akka malee godhe malee hin kafalu sharxii sadii mal'etti wakiilli yookaa wabiin bitee gurguruu hin qabu sharxiin sadeen gatii wanni akkasii itti gurguramtutti gurguruu lammaffaan maallaqa biyyatti gurguruu sadaffaan
غرغر هركرت تايو أحكام الإقرار كتا همؤ إقرارا واني همني نرجرتي فؤة وسلامة سن حق ربي تفي حق أنماتي حق ربي إيغا همني إرادي بيئون نغايا أمو هين إنما إيغا همني إرادي بيئون فيان تايو إقراري يوكا همون شرطي سديد تهاجمة سدين تقفان سالفتو لما فان أيليك أباتو سدفان فديك أباتو كان هم أتي هندرك أمين جتشو يو وان هم بيك همني نرجر تجئي همي أكا أبلو هنراك أبا جتشوتي هنگم سراك أبا جأميتي غافتما أكا هنگهمو وان همن الرا وديبسون نغايا يو دبي ولتي هده يوكا ولتي دابه أكا أبلو شنراك أبا sadii malee dhibbanarraa qaba kudhan malee je'uuti ammoo yoo jecha malee je'u dubbii isii duratti hin hidhin yoo cal'isiinsan adda baase akka abalu shannarraa qaba je'ee cal'isee yookaa haasawee eegasii sadii malee je'e fayyaan tayuu shanan namichaa wajjabe ni ragga'a waa ifirratti eehamuun takkaa ifirra kaayuun haala fayya'aati fi haala dhukkubatti yoo irraa argame qixxeetti laalama kutaa ergisa'a aariya'a ahkaamul aariya waan odoo qaamni isii hin dhumne itti imma bayan yookaa haajaa bayuun mijjaayu hunda namaa ergisuun ni gaya yoo faayidan isii faana taate kan akka kitaabarraa qara'uu yoo kaa dubbisu'uu haa tayuu yoo muka tokko midhaan irraa nyaadhu je'ee ergise ni gaya odoo faayidan qaamallee taate ergisaa yero'oon hidhu'uun mal'etti ergisuun ammallee yero'oon ergisuun ni gaya ergisaan yookaa aariyaan yoo badde ni kafalamti gatii isi'ii ta guyyaa baddeetin kutaa dirqi'iin waa namarraa fudhatu'u ahkaamul ghasb namni dirqiidhan waa namarraa fudhate waan san deebisuun abbaa isi'iitii galchuun isarra jira zaatuma yookaa qaamuma isi'ii gatii waan is irraa ir'ateeti wajji ammallee kiraa wanni akka waan sanii kireeffamtuun yeroo isa bira teesseef isaa kennuun isarra jira yoo wanni sun isa biratti badde waan akka isi'iiti kafala yoo waan isii fakkaatu qabaatte yoo qabaatuu baatte gatii isiidhaa tan yeroo fudhaterraa hanga yeroo baddetti irra guddo'ooti baasee kafala kutaa shufa'aadhaa shuf'aa haqa godhatu'u
أحكام الشفعة نمني لما يو mana tokko walitti qabaatee namni tokko isaan lamaanirraa nama biraatiif haqa isaa gurgure shariikni isaa waan inni gurgure san qabatee maallaqa nama bitatee nama bite sanii kennuu ni qaba sun haqa isaati haa ta'u hayni kun waan qoodamuun mijjaayu keessatti malee waan qoodamuun hin mijjooyne keessatti isaaf hin ragga'u qabatuu hin qabu jechu'u akkasuma waan dachi irraa siisuun hin mijjooyne kan akka manaa keessatti qabatuun haqa taya malee waan lafarraa kaasuun mijjaayu keessatti miti wanni inni qabatuun maallaqa wanni sun itti gurguramteeni waan san qabatuun daddaffi itti tayu yoo odoo dandayuu dafee qabatuu oolee irraa ture yookaa booda'aanse hayni isaa badee qabatuu hin qabu yoo saahibni isaa qooda san mahrii jaartii fuudheef godhe jaartii saniif mahrii dhalaan akka isi'ii heerumuun kenneeti qooda isi'ii qabata yoo warri walitti qabu nama hedduu ta'e namuu hanga qooda isaatin waan gurguramerraa haqa godhata yoo tokko harka afur keessaa qabaatee kun lama kun sadii qabaatee duuba kan sadii qooda ifii gurgure kan harka afurii maallaqa bitameenirraa harka afur nama biteef kenna kan harka lamaa harka lama kenna maallayni bitameen 6,000 yoo ta'e 4,000 abbaa afuriitu kenna kutaa horii kennanii nama dalaysiisu'u horii namatti kennanii dalaysiisanii tirfii horii sanirraa argamtu nama dalagee wajji adda qoodatuun sharxii yookaa seera afur qabdi tokkoffaan dubbiin tun maallaqa calla irratti hidhamu yookaa waliigalu ziqiya yookaa meeta dhawamaa wahiin bitanii gurguran takkaa waan bakka isaa lamaanii dhaabbatu kan akka doolaaraa fa lammaffaan abbaan maallaqaa nama maallaqa saniin dalaguuf akkaataa itti horii saniin dalagu kan wasana hin qabne keessatti iznii godhu akka fedhetti maallaqa san dalaysiisee tirfii haa argamsiisu takkaa yoo kan waan akkanaa malee bitteen gurgurin je'u taate wanni inni isii malee je'u sun waan hoggaa hunda argamu kan addaan hin cinne tayu sadaffaa qooda beekamaa nama dalaguuf maqaa dhawu akka walqixxetti takkaa afurirraa harka tokkotti tirfii adda fudhanna jechu'u afraffaa dalagaa tana yeroodhatti hidhuu dhabu maalif waytiin sun takkaa yeroon sun dhumtee tirfiin argamuu
dhabuu fa'aatu mala namni horii kanaan dalagu horiin kun yoo harkatti bade hin kafalu yoo akka male'etti itti dalagee balleesse malee yoo dalagaa isaa tanaan khasaara'aa fi tirfiin argamte khasaaran sun tirfii saniin kabamti kutaa oba'aa ahkaamul musaaqaa masnoo nama obaasutti kennee midhaan masnoo sanirraa bayurraa waa isaa kennuun ni gaya yoo muka timiraa inabaa bunaa faadharratti dubbiin hidhamte midhaan lafti baaftu yoo masnoo san keessa jiraate heeruma mukaati qaba dubbiin tun hidhamuun heera lamaani tokkoffaan waytii beekamtuu isii keessa obaasu isaaf qabu lammaffaa hanga midhaanirraa nama masnoo san obaasuu kennu qooda beekamaa maqaa dhayu akka afurirraa harka tokko jechu'u dalagaan masno'oo gosa lama dalagaan takka tan firi'iif faayidaa yookaa bu'aa qabdu tan midhaan tolchitu jechuu dalagaan akkanaatun abbaa dalagurra jirti dalagaan takka tan faayidan isi'ii gara lafaa deebitu tan lafaaf bu'aa qabdu jechuu dalagaan akkanaatun abbaa mukarra yookaa hori irra jirti kutaa kira'aa ahkaamul ijaara waan qaamni isi'ii hafu'uun wajji itti fayyadamuun mijjaayu mara namaa kireessun ni gaya yoo kiraan waa lamarraa tokkotti hidhamte takkaa yerootti hidhu akka waan kana yeroo hangana sii kireesse jechuudha duuba yoo yeroon sun dhumte kiraa haqa godhata takkaa kiraa dalaga'atti hidhu akka waan kana naa dalagi hanganan sii kennaa jechuudha duuba yoo waan san dalage kiraa yookaa mu'uya isaa kennuu haqa godhata wanni kireeffamu yoo akkanumatti kan yeroo hin dubbatin kireeffame kiraan daddaffi itti kennamuu qabsiisa yoo qaaxaroon kiraadhaaf godhamte malee hidhaan kira'aatun tokkoon isaan lamaanii du'uudhan hin hiikamtu takkaan hiikattu yookaa hin baddu yoo qaamni waan kireeffamee bade malee akka gaangen du'uudha gaafas hidhaan kira'aa badde yookaa hiikamte namichi kireeffate wanni kireeffate sun yoo badde hin kafalu yoo akka male'etti itti dalage malee akka harreen waan isiin hin dandeenye irratti fe'ee du'uuti takka gaangee nama tokko malee hin dandeenye nama sadiin yaabbatu'uuti kutaa waa namaa godhu'uu takkaa hojjatu'uu ahkaamul ju'aala nama waa sii dalageef
waa kennuun ni gaya akka waa sirraa badanii nama waan san naa argeef maallaqa hanganan kenna jettee lallabu'uuti duuba namni si barbaadee argee siif fide waan ati maqaa dhooyte san haqa godhata ammoo yoo sharxii malee'etti dalage waa takka haqa hin godhatu yoo gammaddee tola ooltee kenniteef malee kutaa lafa ifii nama dalaysiisu'uu ahkaamul muzaara'a yoo dachii isaa namatti kennee waan dachiin tun dhalturraa harka afurirraa harka tokkon sii kennaa dalagi je'een hin gayu yoommoo lafa tana naa dalagi maallaqa hanganan sii kennaa takka midhaan dachii tanarraa bayuu miti bakka biraatiin jooniyaa hangana sii kenna je'een ni gaya kutaa lafa dheedhii yookaa gaffaa jiraachisu'uu ahkaamu ihyaa'il mawaat dachii namni takkaan qabatanii jiraachisuun sharxii lamaan ni gaya tokkoffaan namni qabate qotu'uun takka irratti jaaru'uun takka waan qabatuu beeysisuun jiraachisu lammaffaan dachiin bilisa takkaa namni islaamaa qabatee isii hin jiraachisin tayu akkaatan jiraachisu'u waan aada'atti namni kun dachii tana qabatee jiraachisee beeysisu qabatee jiraachisee je'amu itti dalagu akka maxxaru'uu qotu'uu irratti jaaru'uufaa ahkaamul maa kutaa heera bishaanii bishaan namaa kennuun sharxii sadiin wajaba takkaayuu dirqama tokkoffaa haajaa abbaa bishaanirraa hafu lammaffaa namni biraa lubbuu ifiitiif takkaa horii ifiitiif itti haajamu sadaffaa bishaan isaa waan bakka isaaf bu'u tayu maddu'uun eela fi ija fa'arraa kan bishaan meeshaa keessa jiru hin ta'in kutaa waqfi'ii rabbii je'anii waa kennu'uu ahkaamul waqf rabbiif waa qodhuun sharxii sadiin fayyaa taati sharxiin sadeen tokkoffaan waan qaamni isaa hafu'uu wajji itti fayyadaman tayuu kan akka manaa dachi'ii lammaffaan namni isaa jecha rabbiif qodhan yookaa waqafan nama hundeen isaa hoggaa inni waqafu san jirtu tan dameen isaa addan cinne tayu akka mana kana rabbii je'e ilmaan kiyyaa kenne kan hanga jiran irraa nyaatan kan eega isaanitii ilmaan isaanii nyaatan kan akkasumatti deemtu sadaffaa waan shari'aan dhoowwituuf qodhuu dhabuu waqfiin yookaa wanni rabbiif jecha kennan
akka abbaan kenne yookaa qodhe je'etti itti dalagama. Bu'aan waan inni waqqafee yookaa qodhee akka inni kennaa je'etti kennama. Wal dura dursu'uu fi wal dabarsuu keessatti yoo mana kana yookaa masnoo tana ilmaan kiyyarratti eega isaanitii ilmaan isaanirratti takkaa eegasii ulamaa irratti eega isaanitii warra waan qabnirratti waqqafe takkaa rabbii jecha isaanii qodhe je'e akkuma inni je'etti itti dalagama yookaa kennama. Ahkaamul hiba kutaa kenna'a waan gurguruun isaaf gayu mara namaa kennuun isaaf gaya. Wanni namaa kenname handhuraa nama isii kennee keessaa hin baatu yoo nama kennameef yoo nama kennamteef harka seente malee gaafas handhuraa isarraa baateti handhuraa yookaa horiin nama kennamteefi seenti. Tanaaf jecha eega inni harka seensifatee abbaan kenne itti deebi'uu hin qabu. Namni waan namaa kennetti deebi'e akka saree haqqisaa ifitti deebiteeti. Yoo waan abbaan ilmo'oo kenne taate malee abbaan waan ilmo'oo kenne itti deebi'uu ni qaba. Namni nama tokkoon waan kana hanga jirtu sii kenne yoo duute naaf deebiti je'e wanni sun isaaf hin deebitu. Tan nama akkas isaan je'ameeti. Eega inni du'e tan nama isa dhaaluti gara nama akkas je'ee hin deebitu. Akkasuma yoo nama tokkoon waan kana sii kenne haa tayuu yoo na dura duute naaf deebiti yoon si dura du'e siif hafti je'e wanni sun gama nama kennee hin deebitu. Isiin ta nama kennamteefi eega inni du'e ta nama isa dhaaluti. Ahkaamul luqaxa kutaa waan lafaa arganii yoo waan namarraa bade diida keessatti takkaa karaa keessatti namni tokko arge waan san fuudhuu ni qaba dhiisullee ni qaba. Haa tayuu yoo if amane fuudhu'uutu irra caala. Duuba yoo fuudhe waan arge sanirraa waajaha beekun dirqama. Isiin tokkoffaan mi'a wanni sun keessa jirtu. Lammaffaan waan isiin hidhamteen yookaa qadaadamteen. Sadaffaan gosa isi'ii. Afraffaan hanga isi'ii. Shanaffaan saffara. Jahaffaan miizaana isi'ii. Waan lafaa arge kana waan isiin aada'atti keessatti tiifamtu keessatti tiisuu. Eegasanii yoo handhureeffatuu fedhe waan guddoo yoo taate bara guutuu takka amata guutuu iyyaafata. Hulaa masjidarra deemee bakka isiin itti argamte ganamaa galgala dhaqee hoggaa isii iyyaafatu waan isiin taate hunda hin himu. Duuba
yoo abbaan itti mul'ate tolte yoo abbaa dhabe waan san handhureeffatee itti dalagatuu ni dandaya sharxii yoo abbaan mul'ate kafaluun wanni lafaa argan waa afurirraa tokko taati tokkoffaan waan hin banne kan hanga fedhe taa'u kan hanga fedhe taa'un mijjaayu kan akka maallaqaa heerri isaa akka dabarsinetti iyyaafatu yoo abbaa dhabe handhureeffatu lammaffaan waan yoo taa'e badu kan akka asheetaa waan akkanaa keessatti namni arge waa lamarraa tokko filatuu ni qaba sun nyaatee eegasii kafaluu takka gurguree maallaqa isii tiisuu sadaffaa waan tiisuun isaa dalagaa jabdu'utti haajamtu kan akka buna jiidha'aa yookaa asheeta timiraa kan goggoysutti haajamu isa kana waan dantaan isaa keessa jirtu itti dalaga sun isuma jiidha'aa gurguree maallaqa tiisuu takkaa goggoysee isa tiisuu kan fedhe keessaa filata afraffaa waan qallabatti haajamu kan akka waan lubbuu qabuu inni kun gosa lama tokkoffaan tokko horii waan isa miidhu ifirraa dhoowwuu hin dandeenye kan akka re'eedhaa isa keessatti waa sadiirraa tokko filata sun fuudhee nyaatee kafaluu takka rabbumaa je'ee okhayee tiisuu takka gurguree maallaqa isii ol kaayee abbaa itti eeguu sadeen kanarraa tokko dalaguu ni qaba lammaffaa horii waan isa miidhu ifirraa dhoowwuu dandayu kan akka gaalaa duuba yoo diida keessatti arge hin fuudhuu ni dhiisa ammoo yoo ganda keessatti arge fuudheti haala sadeen dabarsinerraa tokko filatee dalaga nyaatee kafaluu qallabee tiisuu gurguree maallaqa isaa tiisuu ahkaamul laqiit kutaa nama lafaa argame namni tokko joollee takka maraataa yoo karaa keessatti arge isa fuudhu'uu fi guddisu'uuf ifitti qabuun dirqama gariin dalagu gariidharraa kufu kan yoo hundaan dhiisan hundi dilaayu yookaa cubbaayu kan yoo nama arge malee namni biraa dhabame nama arge sanirraa dirqamni hin kufne kan fuudhee guddisuun yookaa tooyatuun isa qabu haa tayuu namni lafaa argame kun harka nama amanamaatti malee nama biraa biratti hin dhiifamu yoo nama lafaa argame wajji horiin argame bulchaa biyyaatitu horii sanirraa isa qallaba
ammoo yoo horiin wajji hin argamin horii mangisti irraa qallabama. kutaa amaana'a ahkaamul wadii'a wanni nama bira kaayatan amaanaa je'amti. namni amaanaa tiisuu dandayuu if beeke waan namni isa bira kaayatuu fedhu qeebaluun isarraa fuudhuun ni barbaadama. sun waan rabbiin jaalatu. wanni namni isa bira kaayate yoo biratti badde hin kafalu. yoo akka male'etti badde malee akka isiin tiifamtutti tiisuu ooleefaa. namni bira kaayatan waan san abba'aa kenne yoo je'ee abbaan isi'ii lakkinaan kennine je'e nama bira kaayatantu dhugoomfama. waan namni nama bira kaaye waan isiin aada'atti keessatti tiifamtu keessatti tiisuun dirqama isaati. yoo abbaan amaana'aa kennu'uuf barbaadee odoo dandayuu kennu'uuf baatee eegasii biratti badde ni kafalaaf. isaatu akka malee dalagee